Fayyummaa yookiin health staatasii hard drive kompiitara keessanii akkamitti ilaaluu dandeessu? Viidiyoo kana keessatti deebisanii argachuu amma xumuratti daawwadhaa. Fayyummaa hard drive kompiitara keenyaa ilaaluudhaaf karaa inni jalqabaa cmd yookiin command prompt fayyadamuun window kii kilik gochuudhaan cmd jennee barreessina. Sana booda run as a demonstrator. cmd haala kana erga bannee booda wmic disk drive get status model jennee barreessina. wmic disk drive get status model haala kana erga barreessitanii booda enter. Sana booda iddoo kanatti akkuma argaa jirtan model hard drive kompiitara kana argisiisaa jira. Akkasumas immoo staatusiin irra jiru okay jechaa jira. Kana jechuun haalli fayyummaa hard drive kompiitara kana haala gaariirra jira jechuudha. Hard drive kompiitara keessanii haala gaariirra jira yoo ta'e okay jedhee isinitti agarsiisa. Rakkoo qabu yookiin haala gaariirra hin jiru yoo ta'e immoo fail jedhee isinitti agarsiisa. Damage ta'eera yoo ta'e immoo degraded yookiin error jedhee isinitti agarsiisa. Kompiitara keessan irratti command kanaan yeroo check gootan fail jechaa jira taanaan hard drive kompiitara keessanii fail gochuudhaaf jira waan ta'eef faayilota baay'ee barbaachisoo ta'an hard drive kan biraatti dabarfachuu qabdu jechuudha. Kana malees command kan biraa fayyadamuu dandeenya. Commandiin lammaffaan chk dsk jennee barreessina. Check disk jechuudha. chk dsk haala kana erga barreessine booda enter. Commandiin kun hard drive kompiitara keenya sirriitti check gochuudha result isaa dhuma irratti nutti agarsiisa. Amma akkuma argaa jirtan hard drive kompiitara kana erga check godhee xumuree booda dhuma irratti result isaa haala kanaan naaf kenneera. Iddoo kana akkuma argaa jirtan Windows has scanned the file system and found no problems jechaa jira. Commandiin chk dsk jedhamu kun file system hard drive keessan irra jiru scan godhee check gochuudhaan faayilonni corrupted ta'an yoo jiraatan isinitti agarsiisa. Faayilli rakkoo qabu hin jiru yookiin corrupted ta'e hin jiru yoo ta'e immoo meseejii kana fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa inni lammaffaan Windows PowerShell fayyadamuun window kii kilik gochuudhaan PowerShell jennee barreessina. Sana booda run as an administrator. Sana booda command video torbee darbe upload godhe keessatti isinitti agarsiise fayyadamna. get-physical disk jennee barreessina. Video torbee darbe upload isiniif godhe keessatti command kanaan akkamitti gosa hard drive kompiitara keenyaa ilaaluu yookiin beekuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisee ture. Har'a immoo command kanaan health status hard drive kompiitara keenyaa check goone. Haala kanaan erga barreessinee booda enter jennaani. Iddoo kana akkuma argaa jirtan operational status kan jedhu okay jechaa jira. Akkasumas health status health jechaa jira. Hard drive kompiitara kana rakkoo akka hin qabne yookiin immoo haala gaariirra akka jiru PowerShellinis mirkaneessaa jira jechuudha. Hard drive kompiitara keessanii haala gaariirra jira yoo ta'e operational status okay jedhee isinitti agarsiisa. Akkasumas health status health jedhee isinitti agarsiisa. Rakkoo qabu yookiin haala gaariirra hin jiru yoo ta'e immoo operational status predictive failure jedhee isinitti agarsiisa. Akkasumas health status warning jedhee isinitti agarsiisa. Damage ta'eera yoo ta'e immoo operational status degraded yookiin lost communication jedhee isinitti agarsiisa. Health status immoo unhealthy jedhee isinitti agarsiisa. Command kanaanis yeroo hard drive kompiitara keessanii check gootan operational status predictive failure akkasumas health status warning jechaa jira taanaan hard drive kompiitara keessanii fail gochuudhaaf jedha waan ta'eef faayilota baay'ee barbaachisoo ta'an hard drive kan biraa irratti dabarfachuu qabdu. Karaa inni sadaffaan Windows System File Error Checking Tool jedhamu fayyadamuun. Toolii kana fayyadamuudhaaf this PC keessa seenuu qabna. This PC keessa seenuudhaaf immoo Window Key plus E. Sana booda partitionii qabdan hundumaa isaanii haala nama isinitti agarsiisu kanaan check gochuu qabdu. Fakkeenyaaf ani partitionii tokko qofaan fayyadamaa jira waan ta'eef partitionii kana irratti isinitti agarsiisa. Isin partitionii adda addaa qabdu yoo ta'e hunduma isaaniiyyuu haala nama isinitti agarsiisu kanaan seentanii check gochuu qabdu. Right click sana booda properties. Sana booda tools. Sana booda check. Scan drive. Scan godhee amma xumuritti ni eegna.
amma akkuma argaa jirtan iskaan godhee erga xumuree booda Windows successfully scanned the drive no errors were found jechaa jira. Hard driving kompiitara keessanii rakkoo hin qabu yoo ta'e haala amma argaa jirtan kanaan Windows successfully scanned the drive no errors were found jedhee isinitti agarsiisa. Rakkoo qabaatee garuu tuulii kanaan yoo repair gootan repair ta'e yeroo ta'e yookiin sirraa'eera yoo ta'e Windows successfully repaired the drive errors were found and fixed jedhee isinitti agarsiisa. Rakkoo qabaatee garuu tuulii kanaan yoo repair ta'uu dide yookiin yoo sirraa'uu dide Windows was unable to repair the drive jedhee isinitti agarsiisa yookaan immoo there was a problem repairing this drive jedhee isinitti agarsiisa yookaan immoo the disk check could not be performed because Windows cannot access the disk jedhee isinitti agarsiisa. Tole daawwattoota keenyaa viidiyoon irra qabadeessi dhiyaate kana fakkaatee yoo jaallattan laayik godhaa akkasumas yaadaaf gaaffii qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan amma deebi'utti turtii gaarii.